gara gaaratti galanii jiru jedhamee jira. Kanarraa kan aanaa Ambaasal jedhamu kana Wucaalee kana keessatti magaalattii erga gadhiisanii baaniin booda warri biltsiginnaa gammadanii injifannee jirraa, rukunnee jirraa, barbadeessinee jirraa, kanaafi lafa keenya gadhiisifachaa jirraa. Karaa qabanne kana babal'ifannee amma yeroo gabaabaa keessatti waldiyaatti gadi dhufna. Waldiyaa keessaas rukunnee hin baasnaa jedhaniiti jiru. Gara biraatiin gaara Zoobil qabanne waan jirruufi gaara Zoobilirraa babal'ifachaa achiin booda gadhiisna jedhanii jiru. Egaa kuni ammatti warri Tigraay boqonnaa fudhachaa waan jiraniifi karoora biraa baasachaa akka jiranidha kan dubbatamaa jiru. Inni kuni karooraan lama qabu. Ammatti waraanicha kanaa waraana nuti gaggeessaa jirru jechuudhani uummata international community'n walumaa galatti waraanicha dhaabaa, waraanichi sin ga'ee jira, karaa nagaatiin malee mo'achuu hin dandeessan kan jedhu saniini international community'dha. Kunoo nuti waraana gaggeessaa jirru, isaantu waraana gaggeessaa jira, isaantu akkas godhaa jira jechuudhani maqaa yakkuu fi deemaa jiru. Egaa cilee dibuudhani beekamuudha isaanii. Abiyyi karaa hedduudhaan cilee dibamee jira. Abiyyi karaa hedduun international community itti mufatee international community wajjin diina ta'eera amma. Kana hundammoo isaan irratti hojjetanii jiru. Amma kanaafi fakkaata jidduu kana kan isaan callisanii saniin booda karoorri biraa bakka rukutanii bakka barbaadanitti akkuma gaashanaa godhansanii akka aga dhaqanii isaan bakka isaan gaanitti bakka isaan barbaadanitti galaniifitti gadhiisanii booddarra dhaqanii itti marsanii kutanii barbadeessanii achiin booda kan booji'anii kan meeshaa waraanaa irraa fudhatanii akkasitti kan isaan adeeman jedhama. Sanaan alasii amma warri Tigraay wanti galaafii jiru waan tokkodha. Waraana kana amma akka jirutti iyyuu yoo tursiisanii jedhan waraanichi amma iddoo jiru kanatti lafa Amaaraa qabatanii lafa Amaaraa kana keessa ofittisaa gaafa dursanii jedhan waraanichi aguma itti hammaataa deemu diinagdeen biyyattii kufaa deema. Diinagdeen biyyattii kufaa gaafa deemu Abiyyi irratti kufaa deema. Ammallee diinagdeen biyyattii waraana baachuu hin danda'u. Amma waan lamatu ifa ta'ee dhufee jedhamee jira. Tokko waraana biyyattii waraana kan inni jedhamu milishaa miti maalii miti waraana kan jedhamuu fi dhuguma leenjii qabaatee ga'umsa waraanaa kana qabaatee kan warra wayyaanii kana mo'atee injifatee Amaara keessaas baasee achiin booda akkuma biyyattiin iyyuu loltuu qabdi kan jedhamuudha fi leenjii waggaa tokko yoo xinnaate leenjii waggaa tokkotu barbaachisaa, ijaarsa waggaa tokkotu barbaachisaa jedhamaa jira. Gama biraatiin amma humna milishaatii fi humna poolisii humna maaliitiin kan isaanii achis hirkisanii jiranii innuyyuu immoo baasii guddaa barbaada, galaa barbaada, hidhannoo barbaada, mindaa barbaada, maatiin isaa gargaarsa barbaada. Kun hundi yoo waraanni kun dafee xumuramuu baate Abiyyii fi mataa dhukkubbiidha. Nama dhagaa dugdatti baatee deemu jedhu Abiyyiif kuni. Kanaafiyyuu Abiyyi balaa guddaa keessa jira jedhu warra dubbatanii. Kanumaan egaa oduu itti aanutti deemna. Oduun itti aanu Allamaaxaan har'a diroonii rukutamtee jirti. Allamaaxaan har'a dirooniin deebisanii rukutanii jiru. Kanaan egaa ammallee uummata nagaa irratti uummata nagaa waan hin taane boombii hin taane irratti darbaa jiru. Uummata siviilii fixaa jiru. Kun immoo warra dhiyaa birattis fudhatama qabaachaa hin jiru. Kanaaf waakkachaa jiru. Amma nuyi miti warra Tigraayitu kana godheeyyu jedhanii hanga waakkachuutti gahaa jiru. Kuni garuu rakkoodha, rakkoo guddaadha.
manni addunyaa yeroo muraasa qofa erga obseef hin booda achiin booda no flight zone lallabuu ni danda'ama sanaan alas interfiin gochuun ni danda'ama kanaafi optioniin jirani amma lafa jala mari'atamaa jiru akkasitti deemee jennaan maal gochuu qabna kan jedhu mariintu jira. Kanumaan gara Olmaa Oromiyaatti deemna. Olmaa Oromiyaatiin hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mariin godhamaa jira kan jedhu dhageenye jirra. Kana kan wajjin wal qabatuun egaa piipilleen jeegalee kan jedhu wajjin wal qabanna wal qabsiisna akka amma dhaga'amaa jirutti Abiyyi dookumentii qopheessee jira. Abiyyi dookumentii qopheessee hidhamtoonni siyaasaa yoo hiikamanii maal isinitti fakkaataa jechuudhani piipii mari'achiisuu jalqabee jira. Piipii gaafa roobiti jalqabeeti kan mari'achiisuu jalqabee jedhamee jira. Dookumentii warri argan akka nutti himanitti dookumentii sana keessa akkam yoo tokko yoo hidhamtoota siyaasaa kana gadhiisne maal isinitti fakkaataa utuu gadhiisne jedhanii dubbachaa jiru jedhanii kanaafi kaadireen irratti mari'ata. Kaadiree baay'een wanta kana waan deeggaran fakkaata jedhamee jira. Sanaan ala warra bosona jiraniinis otoo araaramne maal isinitti fakkaataa kan jedhus leenjii kennaa jiru jedhamee jira. Qabxiiwwan lamaan kana keessattuyyuu mootummaa daayaloogii naashinaal daayaloogii kana uumuudhaa fi kan wantichi naashinaal daayaloogii yookiin marii biyyoolessaa jedhamu kanarratti akka qaamni hunduyyuu hirmaatuu fi mariin biyyoolessaa kun akka waliigalaa ta'u jedhamee jira. Mariin biyyoolessaa kun egaa waggaa 3 tura jedhamee jira. Waggaa 3 keessatti jijjiirama fidaa jedhamee jira. Marii biyyoolessaa kana keessa konstitutionichas yookiin heera mootummaa jijjiiruu karoorri jira jedhamee jira. Sanaan ala wanta garagaraas keessa wanti Oromoon hin feene baay'eetu keessa jira jedhama. Kanaan egaa tarii uummanni maal yaadaa argachuu barbaadanii lammaffaa immoo warra dhihaa sossobuudhaa fi warra dhihaas gaafiin warra dhihaa biraa jiru waan jiruufi kanaaf jedhanii hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu akka barbaadanidha kan nageenye. Kanaa mirkaneeffannee jirra iddoo lamaayi. Namoonni lama keessattuu dhimma kana keessa beekna kan jedhan akka nutti himanitti jaarsoliin gara Abiyyis ergamanii jiru. Gara Abiyyi ergamanii Abiyyitti dubbatanii Abiyyis tole jedhee achi murtiin darbee jira. Murtiin ragaanii akkasumas miseensota yookiin maatii hidhamtoota himamee jira kan jedhu oduun jira. Kanaafi wantichi gara sitti adeemuun isaa hin oolu fakkaata. Garuu namni suni of eeggannoon akka nutti himetti duraan dursee erga waan kana murtiin kun darbee guyyaa 3 haga ammaa wanti ta'e hin jiru. Lammaffaa yoo torban dhufu kun baay'ee murteessaadha. Wanti torban dhufu keessa ta'u kun waan hundumaayyuu murteessuu ni danda'a. Kanaaf yoo torban dhufu kana ba'uu baatanii haga torban 2 achi turu ta'e sana booda abdiin waan jiru fakkaatu jedha. Inni lammaffaa immoo otuma ba'aniyyuu hidhamtoonni siyaasaa eegumsa addaa godhamuufii qaba. Keessattuyyuu amma eenyutu maal godhaa kan jedhu kana bakka hin beekamnetti keessattuu faannooni hidhannaa poolisii naannootii oli hidhatee bakka jirutti fi meeshaa waraanaa gurguddaa garagaraa bakka qabuu fi eenyutu akka isa deeggaruu fi eenyutu isa akka ajaju bakka hin beekamnetti rakkoon nageenyaa rakkoo guddaa ta'uu danda'a jedhaniiti kan yaadanii. Faannoo qofa otoo hin ta'in mootummichi mataa isaatiinis kan yaada
mootummichi mataa isaatiin kan nama yaaddessuudha. Mootummichi mataa isaatiin rakkoo qaba waan ta'eef mootummicha kanas amanuun rakkisaadha. Kanaafi walumaa galatti waan kanaayyuu kan dhiyeessine namni of eeggannoo akka godhuu fi yoo dhugaa ta'es eegumsa akka barbaachisu sanaan alaa haalli tokko tokko mijaa'u akka qabu asumaan hubachiisuudhaafi. Taane Amaarri milishaa 20,000 akka erguu gaafatamee jira. Egaa jidduu kana warri bilchiginnaa keessattuyyuu namoonni gurguddaan bilchiginnaa ergama fudhachuudhaanii gara naannolee socho'anii jiru. Gara naannolee socho'anii waluu abdii sochii isaatiin abbootii gadaa ajjeesisuun milkaa'ee jira. Sanaan alas Fiqaaduu Tasammaa Naqamteedha. Namoota baay'ee hidhuu fi namoota baay'ee ajjeesisuun milkaa'ee jira. Iddoo garagaraatti warri ergaman kun otoo milkaa'in hafanii jiru hidhaan ala. Haa ta'u malee ijoolleen keenya bosona jiranii tarkaanfii hamaa tarkaanfii bilchiginnaan yookiin humni Oromiyaa keessa jiru kun dandamachuu hin dandeenye irraan ga'anii jedhanii jiru. Iddoo baay'eetti akka malee rukutanii jedhamee jira. Kanaan kana dandamachuu kan dadhabe mootummaan Itoophiyaa akkasumas mootummaan Oromiyaa waluu abdii. Egaa Shimallis Abdiisaa qilleensa rarra'ee jira. Shimallis Abdiisaa ammaa fi eenyuuniyyuu waliin galu. Eenyu wajjiniinis laaqanas hin nyaatu. Kophaatti Abiyyi waan nama wajjiniin hin nyaatinaa biiroodhaa baatanis hin nyaatinaa waan jedheefi gooftaa isaati amanamuudhaa fi yeroo turkii jiru kanallee maaltu beekaa furannaa argaa jedheeti biiroodhaa hin ba'uu jedhanii. Hundumaafiyyuu warri kun egaa warra Amaaratti muudhanii naannoo godina Oromiyaa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaratti waldaangessan kana karaa saniini loltoonni akka galan daangaa cabsanii akka galanii fi ijoollee keenya bosona jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan kan jedhu darbee jira. Kanaaf akka gargaarsattis gaafatamanii jiru. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti Shawaa Kaabatti gara Oromiyaatirraas gara Amaararraas bobba'uudhanii tarkaanfii hamaa fudhachuu fi karoora akka qabanidha. Kanaaf ijoolleen keenya kana baraatoo gara lamaaniyyuu of eegaa. Gama biraatiin Wallaggas keessattuyyuu Wallagga Bahaatti waan akkasii jiraachuu mala gara Goojjam kana Goojjam Bahaatii fi Goojjam dhiyaarraa gaafatamee jira jedhamee jira. Loltuun poolisiin Amaaratii fi milishaa Amaaratii kan gaafatame. Kanaaf isaan garasitti socho'uu danda'u. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya waan kana sirriitti hubadhaatoo ammumaa jalqabaatoo qophii godhaa isiniin jenna. Taanee Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa mootummaan abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesuu mirkaneessee jira. Egaa Abbaa Gadaa Goobanaan dheengaddaa kan dubbatame abbootiin gadaa homaa hin goone. Egaa nuti qaama ajjeese hin beeknu. Qaamni ajjeese suni mootummaan dafee qoratee qaama ajjeese kanaan nuttaa himuu jedhee ture. Amma garuu waan sana haalanii jiru. Wantichi akka fakkaatutti duraan dursee qophaa'eetitti kenname fakkaata. Tokko tokko keessaa kan qunnamanis warri hin dubbatini achi fuula guuranii baay'ee gaddanii warri jiranii jiru. Akka isaan jedhanitti nuti hin beeknu waraabamaa jiraachuu keenyayyuu hin beeknu. Nuti akkas nu godhuu akkasittiin dabarsu jennees hin yaanne jedhanii jiru. Uummata biraa falmii guddaan itti ka'uun isaatii fi kuni abbootii gadaa utuu hin ta'in abbootii garaati. Nuti gadaa malee abbaa gadaa hin qabnu jedhee uummanni erga itti ka'een booda warrumti bilchiginnaa gorsuu noolle jedhamee yaada amanamaa. Warrumti bilchiginnaa
gorsuu hin oolle kanarraa kan ka'e deebi'anii mootummaan balleessee jira. Mootummaan abbootii gadaa ofumaa isaatii kan inni ajjeese. Lammaffaa abbootii gadaa warra hafanii nama 24 kan hidhame. Nama 24 sanaa moojoo erga geessanii moojootti erga hidhaniin booda moojotti reebicha guddaarraan geessisanii namni tokko reebicharra ga'eerraanii boqachuusaa himanii. Kanaaf nama 23tu jira. Namoonni 23 suni har'a gadhiifamu jedhamee ture. Kaleessa fi har'a gadhiifamu jedhamee ture. Haa ta'u malee otoo gadi dhiifamin hafanii jiru ammallee. Kana jechuun egaa waan jedhanis kana akka gadhiifaman gumii abbootii gadaatu gaafatee. Gumiin abbootii gadaa gaafate. Gumiin abbootii gadaa didanii sintu beekaa jedhanii deebisanii. Kanaan addis istaandardiin namoota garaagaraa dubbistee jirti. Awwaduu Abdii ani hin beeku jedhee jira. Ani hin beeku waan hin beeku hin jiru kanarratti kan inni jedhee. Lammaffaa bulchaan godina Shawaa Bahaa akka dubbatetti duraan dursee abbootiin gadaa qabamanii jiru. Abbootiin gadaa dhabamanii jiru. Eessa akka jiran hin beeknu. Kanaafiyyuu mootummaanuu barbaadaa jira. Wajjumaan barbaannaa jedhee jira. Har'a immoo akka dubbatetti duraan dursee abbootiin gadaa hidhamuu isaaniitiyyuu hin beekwanii jedheeti haalee jira jedhamee jira. Gama biraatiin kan kana keessa harki dhiigan badee waan hedduu badii hedduu kan hojjete Araarsaa Mardaasaa inni jedhamu. Ani bilbilaanii yaada hin kennu yoo yaada barbaadanii kottaa na gaafadhaasitti jedhee jira jedhani. Kanaaf hundumtuuyyuu walitti qabachuu eegalee jira. Baluutu akkasna godhee Haayiluu Adunyaas hin baqatee jedhanii jiru. Kanaaf dubbiin abbootii gadaa ajjeesuu kuni balaa guddaa itti fiduun oolle Abiyyitti. Kanaaf hundumtuuyyuu nahee hundumtuuyyuu anaa miti eenyutu kana godhee jechaa jiru. Haa ta'u malee lafa jalaa abbootii gadaatii fi namoota bebbeekamoo karrayyuu tokko dubbisanii nu araarsaa dubbii kana balleessinee jirra. Nu araarsaa dubbii kana karaa jaarsummaatiin nuuf fixaa jedhanii gaafachaa akka jiranidha kan nageenye. Kanumaan oduu itti aanutti deemnaa. Taarifni geejjibaa dabalee jira. Taarifni geejjibaa har'a dabalee. Kanaafi taaksiin qarshii 1 hanga qarshii 3.50 akka dabaluudha. Kanaan egaa namoonni keessattuu Finfinnee of eeggannoo akka gootanidha. Sana jechuun iddoo hundumattiyyuu tiraanspoortiin garmalee dabala. Tiraanspoortiin garmalee waan dabaluu fi kanumaan of eeggannoo gootanii akka deemtanidha. Kun mallattoo jireenya akka malee mi'aawuu fi jireenyi hagam akka rakkoo ta'aa jiru biyyattii keessatti kan nutti agarsiisudha. Kanumaan Olmaa addunyaatti deemnaa. Olmaa addunyaatiin manni marii mootummaa gamtoomanii murtii dabarsee egaa manni marii mootummaa gamtoomanii har'a mari'atee jira. Har'a mari'atee resolution yookiin immoo murtii dabarsee jira. Murtii resolutionii inni dabarse kanaani kana dura wanti godhamee qorannoon mirga namaa godhamee gaariidha maan jedhu fudhannee jirra. Haa ta'u malee guutuu miti. Haa ta'u malee wanti hanqina guddaa qaba. Sanaan alas erga siyaasiis wanti deemaman wanti ta'an hedduutu jira. Kanaafiyyuu inni kuni hafee akka haaratti addunyaarraa ekspertoonni walitti dhufanii ekspertoonni war crime fi crime against humanity kan jedhu kana lamaan kan guutanidha. Kanaafi kanarratti qorannoo akka gaggeessanii jedheeti koreen dhimma mirga namaa
Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa haa qoratu akka mootummaan gamtooman manni marii mirga namaa mootummaa gamtoomanii akka hundeessu gaafatee jira. Kanaafi manni marii kuni itti gaafatamummaa kennameeni fuulduratti namoota kana hin gaafatu, namoota kana hin namoota garaagaraa yookiin immoo hayyoota ekspertii walitti fidanii ekspertiin kuni gara biyyatti hin deemu jedhamee yaadama. Kun egaa waan guddaadha. Haga ammaa waan bahe keessatti hanga ammaa sochii godhame keessatti sadarkaa akkasiitti bahee hin beeku. Sadarkaa akkasiitti waan akkasii kana gas ulfaatuu fi rizoolushiniin akkasii keessattuyyuu UN irraa hin eegamne kana biyyoota 47 sagalee kan irratti kennanii biyyoota 47 keessaa biyyi 21 tole jechuudhanii yookiin immoo eeyyeen jechuudhanii yes jechuudhanii kan deeggaran yoo ta'ani biyyoonni 15 immoo mormanii jiru. Lakki waan kuni keessooti jedhanii mormanii jiru. Haa ta'u malee biyyoonni 5 immoo lakki abstain nuti gara haa ta'us hin jennu hin ta'isnis hin jennu jedhanii murteessanii jiru. Kanaan egaa Abiyyi kan dhimmi kuni ba'aa nutti fe'uudhaa fi warra dhiyaatu ajandaa kanaa dhaadessaa jira. Ajandaan kuni ajandaa siyaasaa of keessaa qaba. Mirga namaa gara siyaasatti itti fayyadamuuf jedheeti kan inni falmachaa jiru. Haa ta'u malee Afrikaa harka micciiruuf jedheeti kan inni falmu. Haa ta'u malee biyyoonni Afrikaa warri sadii afuritu kan abstain godhe sagaleen kenninu jedhanii fakkeenyaaf Senegaaliin kennine, Suudaaniin hin kennine, akkasumas biyyoonni biraa kan hin kennin jiru, sagalee kan hin kennin jiru. Kana jechuun dhimma Afrikaattis fiduu, Afrikaanis mataa isaaniitiin hin mormuu jechuudha. At least no jechuu dadhabuun isaanii wanticha akka darbu fedhii qabu jechuudha. Otoo waluma qixaa ta'e iyyuu otoo waluma qixaa ta'e warri abstain godhee akka nootti waan lakkaa'amanii fi kanaaf akka wantichi yesitti akka waan lakkaa'amanii fi hin darbootu wal qixaayyuu ta'ee. Haa ta'u malee biyyoonni 21 hanga barbaadamu ol waan ta'eef darbee jira kuni. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa immoo hin fudhadhu jedhee jira. Wanta kana hin fudhadhu dirqamaan nan dirqisiisina akkan fudhadhu jedhee jira. Haa ta'u malee fudhachuu baatee mirga namaa mallatteessee jira. Chartera yookiin Universal Human Declaration sana mallatteessee jira. Sanaan alasii covenantiiwwan jiranii hedduu Human Rights Covenant wanta jiran isaanis mallatteessee jira. Hunduma isaa fudhannee jirra jedhanii jiru. Heera biyyattii keessatti akkasumatti jira. Ifatti kaa'amee jira. Kanaafi fudhachuu baatanii kuni irratti hojjetaa. Kanaafi UN'n dhimma kana hordofee hojiirra oolchuun kan UN'ti. Ammaan achi egaa kubbaanii lafaa biyyarratti yookiin immoo dirree biyyarratti taphatamti malee dirree uummata addunyaa biratti miti. Yoo hin ta'u jedhee akkuma cichetti hin galchu jedhee tarkaanfii fudhachuudhaaf deemu. Kuni tarkaanfii isaan fudhatanii fi bu'uura ta'aafi jechuudha. Yoo xinnaatee maal irratti hundeeffataniiti waan tokko kan fudhattan gaafa jedhamani kunooti mirgi namaa akkas jedhee baasee fudhadhu jedhee hin didee. Kanaafi dirqama mirga namaa eegsisuu qabna. Kanaafi tarkaanfiin kun tarkaanfiin humnaas haa ta'u tarkaanfiin diinagdee haa fudhatamu jedhanii addunyaan itti murteessaa jechuudha. Kanumaan oduudhumaa isinitti himnaa. Oduudhumaatiin UNESCO'n ashandaan akka hin galmoofne gaafatee jira. Ashandaa hin galmeessu jedhee jira dhiifama. Egaa warri
keessattuu yoo Amaaraa afaan bananii yeroo kanatti uummata ittiin gammachiisna warri bilisiginnaa uummata ittiin gammachiisna jechuudhani ashandaa akka UNESCOtti intangible heritage akka galmaa'uu barbaadanii ture haa ta'u malee UNESCOni ragaa gahaan hin dhiyaanne jechuudhani kuni duraan dursee akkamitti ilaallayyuu akkamitti heritage ta'uu danda'a lammaffaa ragaa gahaan hin dhiyaanne jechuudhani reject godhee jira kanaafi bara dhufus deebi'anii yaalu fakkaata erga yaaluu jalqabanii waggaa 3dha kan keenya erga gadaan galmaa'ee siinqeen galmaa'uu qabaa ture siinqee ateetanii qoratamee jira maal jedhee jira dhiyaachuu qabaa ture haga ammaa namni irratti hojjetee waan kuni galmaa'uu qaba jedhee irratti inni guddaan nama of kennee irratti hojjetu barbaada malee waan biraan